Ayya babaaruu fafayyaa jenna jaalatamtoota daawwattoota qophii keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophii dhiita keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork torbaanii guyyaa wiixataa isanii dhiyeessaa turreen akkuma kaan namoota gargaraa hayyoota Oromoo abbootii gadaa jaarolee biyyaa nam siyaasaa qaamolee gargaraa isanii dhiyeessaa ture. Arde immoo torbaan aduu guyyaa kaleessaa sababa isan jalaafneef keessaa abtaayii danda'a qondaaloo DP olaanaa waliin beellam qabnu turre beellami sun nuun milkoomne kanaaf har'a wiixata dabarsen abtaayee keessummatii waan taateef ulfaadhi galatoom duratti. Ayyee keessummaa tolchitee waan affeerteeffatillee ulfaadha. Tanumaan itti xeeyyana dur irratti maqaa gizee intarviiyuu si bilbilee maqaan kii taayee danda'a qofaa miti abbaliiban jedha. Abbaliiban moo taayee siin jedha intarviiyuu tanaaf. Intarviiyuu tana nami dhaga'u taayeettis na beeka. Abooran immoo abbaliiban naan jedhee jira. Lachuu wal cinaa qabdeetume oofte hin badu. Mata dhiiraati gaafii jalqabaatiin itti xeeyyanna waggoota wayiin duratti ODP ergamurraa erguutti giza jijjiiramu tiimii jajjabsu qabatanii baatan tiimii lamma jedhamtu tiimiin sun amma lubbuun hin jirtu dhageenya warri tiimii sun kee jirullee hedduun isaa sababa adda addaatiin dhiibamuu darbatamuu dedeebanii dubbachaa turan amma tiimii kamisaniin jenna tiimii Abiy Ahmad jechuu dandeenya. Amma gaafa duraa wanni tiimii ta'uu nu barbaachise maal inni ka jedhu laaluun guyyaa sun roorroo keessa turre namni amantaadhaan waliinaa isaanii baay'een turre ijaaramni diinaallee caasaa keessa ture sodaat ture kanaaf amma namni hagoon wal amanu bakka bakka walitti dhufee informalii gruupii ta'uun barbaachisaa ture. So tiim lammaa jennee akka itti baane moggaasa sanis goonee hin deemneef rakkoo suniif boodarra gaafa injifannoon dubbiin xumuramte waan san informalii godhanii garee xiqqoodhaan qabuun barbaachisaa waan hin turreef. Kanaaf tiimii jisitan. Tiimiin akkasumatti paartii hundumaa miseensi paartii ijaaramni jiru hundumtuu socho'ee qaama waan sanii ta'e ODP erga taanee booda ganaa achi keessatti tiimiin wanni barbaachisuuf hin jiru gubbaa haga jalaatti bitaa mirgatti hundumtuu wal faana bilisummaadhaan hirmaachuu waan danda'uuf sodaanis waan hin jirreef wanni bakka tokkotti waan xiqqoo keessatti qabanii deemaniif waan hin turreef sababa saniif tiimiin wanni jedhamu hafe malee namoonni gaafa san tiimii san keessa turan jaallan gaafa san ibidda jala dhaabbatanii dubbii fuulduratti oofaa turan hundumtuu hooggansa olaanaa paartii ODP keessatti dabalameetu akkasumatti dhufe jechuudha. Injigamee diigamee faca'ee jedhan sun akkasii miti. Ayya wanni gaafas tiimiin barbaachiftee fi qabsaa'uuf gaafi saba deebisuuf akka ta'e nutti himtanii wanni sun achiif godhu nutti himtan amma akka jettanitti gaafi uummata Oromoo gaafate keessa sana eegee ODP taatanillee wanni san deebiftan maal dhimmi magaal Finfinnee tokko nuu kaasuu dandeetti dhimma magaal Finfinnee ijoo guddoo dubbiin afaan Oromoo ijoo guddoo dubbiin daangaa ijoo guddoo gaafilee sab kana hedduun qaawumatti san ta'een ijoo guddoo sun keessa tokko hadiyaa deebifnee tan qabdu. Gaafii baay'ee deebifnee jira. Qabatamaatti gaafiin Oromoo tokkoffaan gaafii abbaa biyyummaati biyya tana keessatti akka lammii lammaffaatitti lakkaayamaa ture ammoo aga dhaabbata isaa biyya tana keessatti aangoo isaa malullee hin arganne biyya keessatti gara olaanutti odoo hin ta'in qe'ee isaatittuu gadittuu godinattuu aanattuu naannottuu harka nama biraatutu dhufee akka inni itti bobba'u akka inni itti galu itti himaa ture. So kun cabee jira. Kanaaf Oromoon abbaa biyya ta'ettani? Oromoon abbaa biyya ta'e. Abbaa biyya ta'uu isaatii fi abbaa biyya paartiin Oromoo aangoo qabachuun irratti kiiloo taa'u waan tokko Oromoon faayidaa isaa argachuu qaba argattee jiraatuufi. Amma abbaa biyya ta'e. Laal Oromoon faayidaa inni argatuu qaba akkaatuu jette. Faayidaan Oromoo tokkoffaa waan kaleessa yookaan waggaa 10 dura waggaa 20 dura yaadne sun isa qofa miti fedhiin Oromoo. Fedhiin Oromoo waan har'a jiru kunu boru ambiraatiitti jijjiirama kunuu gaafa jalaa deebi gaafa duraa Oromoon bilisummaa hin barbaada miidiyuma amma ittiin dubbachaa jirru kun waggaa tokkoof walakkaa dura miidiyaa kana laaluu yakka ture mataa isaa ati illee ammas jirta as seenuun ulfaata ture
amma seentee as dhuftee jirta. Wanni kun karri banamee jira. Oromoon waan barbaade dubbatamaa akkana jettee namni amma jedhu hin jiru. Waan barbaadu Oromoo qofa dubbataaf taa'e. Namni kana cufuma dubbata akka Oromootti nu dhimmi keenya sun guddoon akka Oromoo waan taateef Oromoo waan adda gaafii gaafatee qabsaa'eef sun keessa. San kaasu jira kanayyuu gaafatee jira. Bilisummaa barbaadee jira Oromoo. Gaafa san bar namni nama ukkaamsu jira han ukkaamamu jira. Namirrayyuu olitti ukkaamsaan Oromoo irra ture. Dimokiraasiin tun gaafa dhufte gaafa namayyuu wal qixxeessite deebii guddaan ka deebi'e Oromooti. Namni biraa gaafa sanuu relatively wayyaa qaba. Jechuun of course an Oromoodhaan qixxeetti qabsaa'ee rakkataa ture waan jiruufi gaafiin kun nama biraati. Garuu immoo gaafiin kun ka Oromootii miti jechuun dandeenya. Hin danda'an. Ka Oromootii miti jechuun dandeenya. Oromoo waan barbaade dubbachuu hin barbaada. Oromoon bilisummaa miidiyaa akka jiraatu hin barbaada. Oromoon abbaa barbaade filatuuf dirreen dimokiraasii akka bal'atu hin barbaada. Gaafii Oromoo nuyi waan deebifnu qabna. Kan immoo nutti mul'atiin ka sagantaa nurraa adda qabus abbaan biraa yoo jiraate saniif filatuudhaaf Oromoon hiree argachuun kun Oromoodhaaf gaafii ture. Maaliifuu akkaataa filannoon akkaataan hin beekama kanaan dura. So kunuu gaafii Oromootii miti namni yoo jedhe dogoggora kun mataa isaa. Kun gaafii Oromoo callaa miti hin jenne Oromoon akka sabaatti qabsoo godhamtu keessa gahee olaanaa qaba. Gahee olaanaa qaba kanaafuu waan biicaala argachuu qabaa doon ta'ini waan qabsaa'eef qaba. Namni cuftiisan illee gaaftii mijaartanii qabsooftan suni waan achiif godhu feetan qabdan. Achiivmentiin keessan hangum siyaasaa qabachuu moo gaafii Oromoo deebisu? Achiivmentiin keenya aangoo siyaasaa qabachuu keessa jira malee aangoo siyaasaa qabachuuf miti. Aangoon siyaasaa meeshaa ittiin waa tolchani malee mataa isaatti galma miti jechuudha. Erga bakka san seente immoo erga aangoo kana qabatte immoo waan tolchitu qabdu. Biyya kana keessatti rakkoon diinagdee, rakkoon siyaasaa, rakkoon hawaasummaa waan yeroo gabaabaa keessatti dhalatee miti. Gaafiin hirmaachisummaa, gaafiin walqixxummaa biyya kana keessatti qaatarraa ukkaamamaa dhufe jechuudha. Fayyadamummaan diinagdee gaafiin korraapshinii wal qabatee jiru qaatarraa qalbii namaa ani caasaa mootummaa keessa jiru qofa odoon ta'in achi alayyuu ka jiru nama korraapti godhee waan baay'eedha wanni badee jiru jechuudha. So kana sirreessuuf yeroollee hin gaafata, yaada haaraa fiduu hin gaafata, ijaarama sirreessuu hin gaafata, waan baay'eedha ka gaafata. Asumas dhaaba eegii sirreessuu qabanii dhuguma waan hedduu sirraa'uu danda'a. Mootummaan Abiyyi Ahmad hammaan tana aangoo biyya tana bulchuu harka qabu. Hojiilee gurguddoo akka addunyaatti Noobel Piraayizii lakka injifatu gargaaran hojjetee jira. Waan gurguddoo midhaasee jira. Waldhabdee adda addaa araarsee jira. Gaaffii Oromoo tayyoo dhugumaaf deebisuuf fedhii qabaati. Agarum cufgisee dhabdanaaf taa'ee. Gaaffii Oromoo deebisuudhaaf fedhii hin dhabne. Gaaffiin Oromoo deebi'ellee jecha jiran. Anaaf hin jiru jecha hin jiru. Gaaffiin Oromoo. Kadeebii keessa tokko dunaa kaaftee dhibee kareefu kaaf malee gaaffilee gurguddoo akka ijoo sabii kun gaafate kadeebiftu fakkeenya kadeebifta. Gaaffiin Oromoo amma maaliin? Magaalaa Finfinnee sii kaasee ture, dubbii afaan Oromoo kaasee ture, dhimmi daangaa kaasee ture, ijoo gurguddoo waan ta'aniif jechuu keessa. Dhimmi daangaa jira. Dhimmi Finfinnee, dhimmi afaanii jira. Dhimmi afaanii wajjin yoo wal qabatee kalaallu taate dhimmi afaanii seeraa wajjin waa wal qabata, heeraa wajjin waa wal qabata. Gaaffiin kun akka deebi'u gaafannee jirra duraanii amma immoo akka deebi'uuf hojjechaa jirra. Akkanumatti afaan Oromoo boruu ganamu afaan federaalaa haa ta'u jechuu hin dandeenye. Maaliif hin dandeenye? Dubbiin sun heera irratti barreeffamee jira. Heerri kun fooyya'uu qaba. Heerri kun immoo akkamitti fooyya'a? Tartiiba ittiin fooyya'u mataa isaa qaba. Naannoleen biyya kana keessa jiru haa fooyya'u jechuufu akkaataan itti hidhamee jiru keessa 9 keessa 6 deeggaruu qaban fooyya'u. Agartee mana marii federeeshinii keessatti fi manni marii bakka bu'oota uummataa walitti dhufanii bakka tokkotti harka 2/3dhaan wanni kun haa fooyya'uun jiraachuu qaba. Kanaaf piroosesii gaafataa jechuudha. Piroosesii gaafataa kan ammoo gochuudhaaf hariiroo Oromoo fi naannolee adda addaa wajjin jiru gaaffii afaan Oromoo barachuun Oromoo qofaaf odoo hin ta'in sabaaf sablammii biraatiif illee akka fayyadu. Itoophiyaadhaaf faayidaa akka qabu. Itoophiyaa fi Keeniyaa walitti hidhuu akka danda'u. Itoophiyaa fi Somaaliyaa walitti hidhuu akka danda'u. Itoophiyaa fi Tanzaaniyaa walitti hidhuu akka danda'u. So hundumtuu hubatee
waan kanarratti deeggarsa akka nuu kennu akka nu wajjin dhaabbatu fi afaan biraatis afaan sila Itoophiyaa fi biyya biraa walitti hidhuu danda'an hundumtu wajjin dhufee saayinsiidhaan laallamee akka wanni kun dhufu kana gochuun maal gaafii Oromoon gaafatu kan heeraan haa deebi'u heerri biyya kanaa haa kabajamu namuu jedhee itti hin jiru heerri cabee jechaa turre kanan dur amma haa kabajamu jechaa jira namni amma gaafatus heerri haa kabajamu malee heerri haa cabu namni jedhu hin jiru. So karaa kana hin deemne yoo ta'e akkaataan itti deemaa jiru kun sirriidha inni tamannaa. Ma kan uummatatti mina uummata fakkeenyaa fi gaafii Oromoo gaafachaa turu waggootaa fi dhiyootan ammoo gad baatanii waan burjujjii uummata tokko uummatatti himtan afaan Oromoo afaan Shawwalii afaan hojii paartii keenya goonee jettanii turtan. Uummati Oromoo gaafiin afaanii gaafiin ilmaan ofitti wareege gaafiin qabsaa'aa fi ture. Afaan sabguddaa afaan ardii Afrikaa kan keessatti iyyuu Keenya Tanzaaniyaa Ugaanda dabalatee baay'inaan dubbatamu afaanota gaafiin akkasiituun kahin ka kiraateriyaa sabaallee yoo laalan waliin madaal waliin gabbaanii afaan Oromoo afaan paartii goon jechuun saba kana qoosum taatu. Afaan Oromoo afaan Affaar wajjin afaan Sumaalee wajjin afaan federaalaa yoo ta'e kanan dura sonni jechaa jiru afaan Oromoo Amaarinyaa wajjin yoo afaan federaalaa ta'e akkitti yaadamu sun jijjiiramuutu irra jira dhiibbaan Amaarinyaa irra gahu hin jiru. Agartee waan afaan Sumaalee jechuun beek Sumaaleen uummata guddaadha oduu guddaa Keeniyaa keessa jira Jibuutii jira Somaaliyaa jira Itoophiyaa jira biyya afur jira so amma akkaataa afaan federaalaa itti goonu nu amma biyya harkaa qabna akka kaleessaa namni karaa irra bahee yookaan rasaasan dhumee yookaan maaliin dhahee ta'ee gaafatee akkasitti yoon tahin wanni kun gaafii miti jechuun biyya kanaaf maal tolchaa biyya kanaaf maal fayyadaa gaafa kana immoo yaan Oromoodhaaf immoo deeggarsa akkamii finnaa gaafa gaafii uummata biraa wajjin deebiif gaafa walqixxummaa gara naayis fin gaafa gara naayis fin wanni kun Oromoodhaaf akkamitti tumsa sassaabnaa fedhii Oromooti irratti gaafii Oromooti irratti Oromoo waanuma ofii kanayyuu kophaa isa dhiibuun qabu obboleeyyan isaa wajjin ta'ee sirriitti wal faana obboleeyyan waliin gaafii dhugaa qaban gaafachuun obboleessummaa hin diiddi taa'ee fakkeenyaaf Oromoon gaafii dhugumaan qabsaa'ee fi nam kenna bulchaa jedhanis san tamanina san kennanii gaafii sun siirasli deebuu fi qabdi malee obboleessi dhibii daradha Oromoo waan qabsaa'eef dhabuu qaba waan lubbuutu wareega. Laakki waan Oromoon dhabu hin jiru. Waan Oromoon dhabu hin jiru. Oromoo waan dabalatee argatu malee waan dhabu hin jiru. An qabsoomuufis kanaaf garuu Oromoon gaafii isaa humni tumsu yoo dabalame gaafiin Oromoo salphaatti anarra jiru qofa odoon ta'in kaboruu dhalatus deebi'uu danda'a jennee waan amannuuf akkas goone. Sappoortii sun guurratutti gaafiin Oromoon deebinee kanaafuu koomiin uummati kaas dhugumaa jechuudha gaafileen sabi qabsaa'ee gamma akka hin deebine namanti sanillee. Gaafiin Oromoo amma laala waan duratti siin jedhe jidduu hedduudhaan wanni ciccitu yoo jiraatuyyuu dubbiin afaanii akkas siin jedhe heeraan deebi. Heerri kun immoo namni tokko akka kaleessa warri duraan aangorri ture yeroo barbaadanitti waan fe'an cabsanii yeroo barbaadanitti immoo waan fe'an daranii tolchansanii tolchinu heerri kana itti amanna wanni fooyya'oo jiraate karaa heerri ayyamuun akka fooyya'oo barbaadna so kana gaafa goonu immoo namoota uummata biyya kanaa naannolee biyya kana keessa jiran hirmaachisuun nurra jira amansiisuun nurra jira bulchiinsi nuyi harkaa qabnu kun fedhii isaaniitiinis akka faallaan ta'in fedhiin teenyaaf tasaanii akka walitti hin buune hubachiisaa deemuun nurra jira biyya takka waliin ijaaraa jirra akkasitti ka hojjechaa akkasi kalaalluuteet mee gaafiin Oromoo gaafii gurguddoo gaafii sun ammoo ODP'n yeroo uummata Oromoo qabsootan dhiibii armaan ga'u gaafii teessanii deebifna bakka isanii baafnatanii waa dagaltanii gaafii tan irra fuutanii maqaa OPDO sulle jijjiirtanii ODP gootanii ODP'n adoo gaafii saba tokko hin jijjiirin ammoo dhiyoo tanaa EPP jedhee maqaa dhibii oratee as bahe kun maaliif barbaachise? Kun waan barbaachiseef kanan dura caaseffama addawaayii keessa turre yaadamni ittiin qajeelfamaa turre immoo dimokiraasii warraaqsaa jedhama. Achi keessatti akka rakkootitti wanni ati ilaaltu rakkoo gurguddaatu biyya kana keessatti uumamaa ture. Yaada saniin caasa saniin wanni sun qalbii namaa keessattuu waan uumu qaba jechuudha. Addawaayii yookaan immoo EPRDF gaafa jedhanii waan namni itti wal bira qabsiisee ilaaluu jira. Wanni jijjiirame baay'ee jira. Akkaataan manni murtii kaleessa itti turee fi har'a itti ture baay'ee garaagarummaa qaba.
akkaataan raayyaan ittisaa kaleessatti turee fi har'atti jiru garaagarummaa qabu. Akkaataan poolisiin wanni baay'een wanni jijjiirame baay'eetu jira. Haa jiraatu iyyuu malee immoo gaafa adda waa'ee namni jedhu waan nama yaadachiisu qabu. Tokko kana caaseffamni sun. Yaadamni sun immoo lammaffaa yaadama ofiifuu rakkoo dhale yaadama ofiifuu rakkoo ta'e. Amma naafsi waan ta'e irratti akka wal shakkinu yaada shakkii oofu yookaan misoomaa siin jedhaa kaan farra misoomati kun maxxanaa siin jedhaa kaan jedhaa waa wayii addaan qoodu malee akkasitti ilma namaa kan yaadama ilaalama wal guutuu ta'een hin laalu. Dhiifamaaf taa'ee asuma si dhaaba. Yaadni sun rakkoo. Kanaaf yaadni kun jijjiiramuu qaba dur. Yoo akkasirree wanni sanii fi dhaabdanii fi leegaasiin isan duraan qabdan bada waan ta'eef maqaan sunu sammuu namaa yoo dhufu namii waan jibbuuf akkuma ODP jijjiirtan sun jechuu kiyya. Paartii haara jijjiiruu fi akka namni san hin jibbin akka namni san hin shakkin tolchuuf malee gaafii saba deebisuu fi miti akkasitti hubadhe tokko. Lammeessooni mee paartii tan nama dhaabee warri dhaabsuun cuftaa gamman jira. ODP kee warri qalees Oromoo ijjeessaa hidhaa ture guutuun keessum ciisa. Aduu nam hin jijjiirin sun jijjiiruun itoo mi'eessiti. Gaafa dura wanni sirrii jala muramee beekamuu qabu maali? Gaafa maqaa jijjiirtan, gaafa caaseffama jijjiirtan, gaafii sabaa deebisuu fi miti ilaalama namaa keessa waan jiru saniif jecha an jedhu sun sirrii miti akka ati itti jettu. Bakki sun dogoggora. Maaliifuu wanni nu jenne maali? Yaadamni sun caaseffamni sun mataa isaatitti rakkoo waan ta'eef innuu rakkoo waan dhaleef yaada san qabatanii ijaarama san qabatanii rakkoo an Oromootis haa ta'u ka sabaaf sablammii biyya kanaa hiikuun hin danda'amu. Federaalizimii silaa kanaan dura heera irratti kaayannisan kan ofiin of bulchuu fi ammoo akka dhaabbata ofiititti akka gahee ofiititti hirmaatanii waliin biyya bulchuu sun wanni sun mirkaneessuu hin danda'u. Hidhaan achi keessa jiru sun hiikkachuudha qaba. Gaafii Oromootis haa ta'u gaafii sabaaf sablammii biyya kana deebisuudhaaf tokko caaseffama san diiguun dirqama. Yaada sanis diiguun dirqama. Yaada haaraa yaada silaa namaaf nama wal jalan dhaabne sabaaf saba wal jalan dhaabne amantiif amantii wal jalan dhaabne kan lammiilee biyya kanaa sabaaf sablammii biyya kanaa ija tokko laalu yaadama hundumtuu yaada isaa walitti fidee humna isaa walitti fidee waan kophaa qabu kophaa qabatee waan waliin hojjetu immoo akka dhaabbata isaatiitti waliin keessatti hirmaatee hojjetuu danda'u waan akkanaa fiduu qabnaadha. So kun kana gochuun gaafii uummataa deebisuuf durattuu sitti meera jalqaba hoggaan jalqabe maalirraa jalqabe aangoo qabachuun namni mataa isaatitti aangoo qabachuun galma miti. Aangoo kanaan waa hojjechuu. Aangoo kanaan maal inni wanni hojjettu atamma waa wayii yoo feetu waa wayii fakkeenyaaf kaampanii wayii ijaaruu yoo barbaadde kaampanii wayii biizinasa wayii ijaaruu barbaadde gaafa duraa kaampaniiwwan duraan jiran hoo duraan keessa jiraattee keessa bahuu haa barbaadde waan bira maal inni rakkinni isaa ilaalta erga san hubattee booda yaada kamirratti hundoofteeti kaampanii dhaabuu akka barbaaddu riisoorsii isaa akka argatu waan kana ilaalta. Erga kana ilaalte immoo caaseffama akkamiitiin waan kana galmaan gahaa jetta. Wanni ati yaadde maqaa biraandii waan sanii gurguruu miti waan barbaaddu qabda. Kanaaf waan barbaadnu achiif goonaaf hojjetu. Kanaaf waan barbaadnu achiif gochuuf waan kana tolfan. Ijaaramnis meeshaadha malee galma miti mataa isaa waan ittiin hojjennu waan qabnuuf. Isa nama mootummaan Abiyyi Ahmadi uummati san filateeti miti kan gubbaa jirtan qabsoon dhuftanii qabsoo sabaa taasisan fiiti. Murteessuuf kan fakkeenyaaf ammaa toltuu ODP'n dhaaba Oromoo bakka bu'aa indipendantilee Oromoo faayi tolcha paartii kan jissuuf yookaan diiguu fi Oromoo mari'attanii. Akka waliigalaatitti dubbiin paartii ilaallata. Kana namuu beeku irra jira. Miseensi paartii sunuu miseensa miliyoona 3 akka qabnu hunda bira ga'uun akkaataan paartiin itti ijaaramu. Paartiin ijaarama qaba. Koree hojii raawwachiiftuun qaba. Koree giddu galeessaa hin qaba. Isaanii olitti yaa'ii hin qaba. Achii boodatti ijaarama garaagaraa hin qaba. Haa ta'u karaa kanaan gaafa yaa'ii jimmatti geggeessine kallattii muummichi ministeeraallee itti aanaan paartii keenyaas kaa'an jira. Wanni sun maal tokko yaada haaraa Oromoofis Itoophiyaafis gaanfa Afrikaafis ta'uu danda'u
viidiyoo isaa deebitee dhaggeeffachuu hin dandeecha. Fiiduu hin dandeenya. Fiiduus qabna. Waan gadaarraa madde ka jedhu kallattii keenya jira. Achittu. So gaafa achii dhufnu akkasitti warra Addawaayee wajjinis yaa'ii hawaasatti taa'ame irratti wanni yaa'iin sun kallattii kaa'ee qaba. Naanna'ee ODP'n paartilee biraatii wajjin dorgomuuf dhufa malee jechuun yaada isaa Oromootti gurguratee Oromoon yaadii inni harkaa qabu kun siyaasa irratti wanni inni qabatee dhufe diinagdee irratti wanni inni qabatee dhufe yoo sirriidha ta'e filata. Isan bitta ka gurgurachuu dandeettan yoo abbaa aangoo sunuu ka qabaatan taate isanii qabsoo sabaatiin dhuftan ODP'n gubbarra san ergu malee humna mootullee hin qabdan. Sabi meeshaan itti sanii kennu sun irra deebisan uummata gurgurachuun korraapshinii ta'uu. Lakki. Tun akkasii miti. Tun akkasii miti. ODP illee OPDO illee taanee ka jaaramne Oromoo mari'anneeti miti. Kanaafuu uummata Oromoo dhiban jechuudha. Uummata Oromoo wanni dhibu jira. Uummata Oromoo hambiraatis namni Oromoo mari'atee ijaarame hin jiru. Rakkoo Oromoo laalee rakkoo Oromoo kana maalinni jedhee addaan baasee akkamitti immoo furamuu danda'a jedhee gurmaa'insa mataa ofii namuu akkasitti ijaarrate. Abaawoon illee Kaafaa'oon illee ODF faas hundumtu namni Oromoo maal isin ijaaru jedhee ganda keessa deemee nama hunda gaafate so akkanatti naa jedhaa jedhee Oromoon sagalee itti baasee paartii akkanaa maqaa akkanaatiin yaada akkanaatiin na ijaaraa jedheen namuun jiru. Hin jiraatullee waan akkanaa borus bakka akkanaatitti burjaajii uumuun sirrii miti. Paartiin akkanatti ijaarame addunyaarras hin jiru. So paartiin aniifatam walitti dhufne yoo paartiin amma keessa jiru kun naa ta'uu baannaan walitti dhufne nama biraas maal inni rakkoon Oromoo eessa jennee mari'anne achii booda paartii dhaabuun nu barbaachisa hoo jenne akkasitti deemnee dhaabna erga dhaabne uummataan mari'achuu baatanii illee uummata bulchuu jirtanii kanaafuu yoo isaan hin mari'an yoo wanni tokko illee malee hin taane uummati osoo irra akka miidham taate protest godhee isan buqqisuu hin danda'a jechuudha oomna waliin itti taatan mirga qabachuu akkas uummanni immoo yoo isa miidhan kaleessas mirga qaba uummanni irra qofa miti borusiif taanis wanni mootummaan tolchuuf wanni paartiin tokko tolchuuf fedhii faayidaa isaa eeguu qaba. Fedhii faayidaa isaa kana laalee yoo fedhiin faayidaan isaa karaa nagaa mari'atee akka deebi'uuf godhuu danda'e ta'uu baannaan immoo filosoofikali kun yoo wanni Oromootti roorrifamu jiraate Oromoon roorroo ofirraa ittisuu hin danda'a. Har'as borus kaleessas hin danda'a. Yaa saatiin qabnullee waan taatuuf siin ariifadha. Paartiin waan fedhu murteeffataa uummatatti fidee gurgurataa jettan. Kanaafuu murtee paartiitiin hojjetanii jirtan. Murtee paartiiti. EPP ta'uuf paartiin keessan amantee jirta abtaayee. EPP miti amma actually erga mari'annee booda PP Prosperity Party. Itoophiyaa dura kaaftanii? Akkasumatti maaliifu namni Itoophiyaa maalii wanni jedhan suni nuyi paartii Indiyaatii miti. Actually ka Ameerikaatis miti. Ani Itoophiyaatiin beekama. Waan beekamu deddeebi'anii yaamuun hundumtuu waan akkas ofiin jechuuf wannoo jedhaniif waan barbaachisaa yoo nutti hin fakkanaaf Prosperity Party dha paartiin keenya. Waan kana gaafa tolchin. Maqaan paartiin sunumaaf mootii qoma maqaa Itoophiyaa kan sodaatan isaanii. Laakkee wanni sodaannu hin jiru maaliif sodaan? Itoophiyummaa keenyatti shakkii hin qabu. Itoophiyummaa Oromootis shakkii hin qabu. Gaafiin Oromootis Itoophiyaa keessatti deebi'eenneeti anamannu. Kanaafuu PP gootani. Prosperity Party kana paartiin keessanii lama. Gabaabatuu qaba wanni dheeressinuuf hin jiru. Itoophiyaa ta'uun keenya garuu already guaranteed nu hin beekama. Waan beekamu waan deebinee jennuuf hin qabu. Kanaaf kabiraa miseensa keessanii mari'attanii miseensa keenyaan tokko sadarkaadhaan wanni mari'atamee jira. Wanni naa bakka hin jirretti naa ol qaamni jiru koreen nu jiraawwachiiftu nu oli dura taa'afitti aanan nu oli bakka itti mari'atamuu qabutti akka Addawaayitittis wanni mari'atamee jira. Akka ODP'tittis mari'atamee jira. Koree giddu galeessatittis olama mari'annee jirra. Achi gadittis immoo yaa'ii ariifachiisaan irratti mari'atee dubbii ilaalee murtii kennee jira jechuudha. So wanni achirraaf immoo dhawaatuma mari'atamaa deema malee. Marii teessan tan irratti hoomiin adda adda san qunnamuu dhageenya. Miseensummaan keessan keessa marii san barattan suniin information adda adda nu dhaqqaba turte uummati paartii teessanuu keessa namni mormaa ture. Asum deebisii ittaanaan paartii ODP Ablamma Magarsaa mormuu isaa uummata bal'aa ifa mormee ture.
as keessa koomiin guddoon jiraachuu dhageen. Ammoo san mormii uummata dhiista uummata mun dhiban jettanii jirtanii paartii teessaniyyuu akkuma musaniin dhibanii murteessitanii jirtan. Kanaafuu waan parsan ruul ta'uutu hin jirtu wanni keessan kun. Waan parsan ruul akkamitti taatiree atu filaan garta. Akkan. Hooggansi paartii kanaatis nama tokko lama miti baay'eedha. Mari'anneerra bakka mari'annetti agam beekutti waliigalteedhaan wanni murtaa'e agam beekutti gaafii immoo namuu kaasee jira. Gaafii ati kaasaa jirtu kan wanni kun gaafii Oromoo wajjin akkamitti deema ofiin of bulchuudha wajjin maal fakkaata gaafii afaanii wajjin maal fakkaata gaafii Finfinnee wajjin maal fakkaata akka jedhu namni gaafii kaasee jira. Gaafii san irratti yaanni kennamee mariin bilcheeffamee eessatti yoom maaltu ta'uu akka danda'uu fi caaseffamni paartiitii fi caaseffamni federaalaas walitti akka hin buune qarqaratti immoo yoo baatu biyya kana keessa yaada sadii jira siyaasa irratti. Gam tokkoon warra maqaa sabaa dhaga'uu hin barbaanne caafii mirgaar caafii bitaa jechuu dandeecha qarqara san ka jiru jira. Waan lammii malee waan sabaa dubbachuun hin ta'uu wanni jedhu jira. Gamanaan immoo waan sabaa malee waan Itoophiyaa waan biyyaa waan waliigalaa dubbachuun hin barbaachisu waan jedhu jira. Achi hedduutti immoo kanas yoo waliin madaalchifnee deemne malee wanni kun rakkoo ta'a. Isaan kan keessa kan? Nuyi jidduu kana jirra. Baalaans gootan. Ka sabaallee ka paartiillee ka lammiillee waliin jirtu jirtan. Wal faana jiraachuutu irra jira. Kanaafuu miseensi paartii keessanii dhimmichi mormuun hin jirtu jechuudha. Miseensi paartii keenya namni gaafii kaasa amma sadarkaa mormiititti ka jedhu jechuun yoo mormames rakkiin hin qabu kun yoo mormame namni amma yaa dimokiraasii jechuun ati sinuma beekta biyya irra turtee dhuftees yaa Keeniyaa ollaa teetii tanas hin beekta dimokiraasii gaafa jedhan yaa waa hunda irratti namni walii gala jechuu miti. Namni waan baay'ee irratti walii galee ammoo waan irratti walii hin galle qabaachuu hin danda'a. Yoo danda'anii sagalee guutuudhaan walqixxee murteessan baay'ee gaariidha. Yoo sun hin ta'in immoo sagalee kennanii caalmanaan akka itti murteessan jira. Haa ta'u immoo hoogganni keenya keessatti jaallee lammaa wajjinis wal qabatee akka itti dhufne hin beekna. Gaafa ibiddaa sun gaafa rakkoo sun hojii turre jaala keenya adda duree ibidda jala dhaabbatanii nu hoogganaa turani. Kabaja qabnaa fi ulfina qabnaa fi bakka garaagarummaan jirutti garaagarummaan yoo jiraate wanni silaa gaarii ta'u keessatti dubbachuun keessumatti fixachuun gaarii ture. Jaalkeen eegi waan lammaa kaasuun waliin eegitti boroomsite kabaja qabnaa fi in jaalannaa jaalkeennaa jettanii jirtanii jaalkeessan ka kabajan hawumatilleen sababa isaa san kabaju mar dhiftan eegi Itoophiyaa guutuu idaa of murteessitan. Inni rifne lakki inni rifne ammasi akkaataan jaalammaan dubbiitti kaasanis hir'ifameera ka jedhu hin jiru. Ammoo soda qabaachuu ammoo dubbatee jira. Lakki ammoo aga paartii keessa bayi jedhanii dhiibanii na baasanitti qabsoo sabatti fufu dubbate paartii keessa dhiibame bahuyyuu yaa'u sodaate jechuudha ammaa. Lakki sun amma wanni amma paartii keenya keessatti kanaan duras barame namni yaada addaa yoo qabaate yaada addaa qabaachuun cubbuu miti. Amma wannummaan amma walqixxummaan adda waa'ee keessatti dhufuu qabaa jedhamee amma wanni baay'een cabee dhufe kun dur nama gamaggamsiisa. Oromoon waan isaa malee hin arganne rakkoodha. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu qaba jedhanii OPDO keessa ta'anii gaafii sun kaasuun nama gamaggamsiisa. Haa ta'u iyyuu malee gaafa sanuu gamaggamaniitu waan ta'e achumatti dhiisan malee akka silaa paartii biraa wal muranii wal darbanii wal jechuun waan baay'ee wal qusachuu ture gaafa sun. Har'a immoo waa hundi cabee bilisummaa miidiyaatis dhufee namni jaala keenya nu wajjin ibidda keessa dhaabbatetti dhiisiti kaanan asuun turin kan nu wajjin walitti dhukaasaa turan akka paartiittis akka mootummaattis sanii miti ka barbaachisu koottati yaadan dorgomnaa olaantummaa yaadaa
ti bakki kennamuu qaba. Falmii yaadatiif bakki kennamuu qaba wanni jedhametti so bakka biraatiif bakka dhufee namni waliin haasa'utti wanni yaada isaa maa akkanatti yaade jennuuf hin jiru jechuudha. Asirratti maa akkanatti yaade jechuu baattus fakkeenyaaf eegii waa Lammaa Magarsaa gabbee viiyoo irra sun dubbate waan uummati bal'aan dhaga'e hoomii qabu akka waan kan itti namin jalqaba irra kaasa akka morma ture dubbatanii atammoo fuul feesbuukii hankeetii irratti immediately waqortee turte gaafa 30 jechuudha. Dubbii gizetti keeyyattu jaalle Lammaa Magarsaa ida'amuu fi waan kan akka falman dhageenye viiyoo eettimee namni mormelleen hin jiru qoree hojii raawwachiistuu gubbaatti akka baasuu sabatti argee qoree wannii gubbaatti walumaan mari'annee murteessine guyyaa kaanisumatti rafeettee yaada tokko haate yaada lammeessu asum deebiftee diimookiraasii keessatti sagalee caalmaa murteessaa maajooritii ruul waan jedhu waan kaaftu fakkaata. Lammaa Magarsaa nama akka uummata Oromootti gurri san darbee nam jajjaba san qabate saniin deemu ittaana paartiiti. Waan inni itti namanii murteessanii majority rule and right wanni jedhan kun diimookiraasii laftamii dhaabtaayyu. Diimookiraasii keessatti yaa'u akkuma siin jedhe jaarsi jaallammaan Oromoo birattis nu birattis ulfina qabu. Ammoo namni tokko tokkichuma kana wanni dhugaa haalluuf hin jiru jechuudha. Bakka namni 50 walitti jirutti yoo harka ka kennan taate namni tokko namuu tokkuma tokko qaba. Ulfinni beekumsi wal caaluu hin danda'a. Garuu diimookiraasii gaafa jedhan akkanuma. San akkas ilaalu. Naanna'ee an waan ofii beeku ka barreessu. Bakka hin beeknetti wanni dubbatame yoo jiraate sun rakkoo miti. Bakka hin beeknetti. Garuu immoo ammas kabaja isaanii gabbuusuuf otoo hin ta'in anis isaa ta'u, haadhatii isaa ta'u, abbaa fe'ee isaa ta'u kabaja namiifuu qaba. Garuu immoo dhugaan beeku namiifuu jedhee hin dabsu jechuudha. Ofiifis jedhee hin dabsu. Nama ofii jechuun even lubbuu xiyyaaf jechuudha dhugaan dabsu. Kanaaf amma karaan banaadha. Yaada kaasuun isaanii rakkoo miti. Ammas. Kanaafuu yaada isaan kaasan suni mormita akka dhuunfaatti waan mormiti hin qabdi. Anamma akkanaa galutti ida'amuun kun caaseffamni haroofti kun Oromoodhaaf biyya Itoophiyaatiif hin tolaa jedhee amana. Namni na amansiisu immoo yoo jiraate sababa natti himanii waliin mari'annee yoo na amansiise immoo kan inni amanu fudhachuu danda'a. Ati yaa fudhattee inni akka hin fudhatin yaayyuu himi. Yaa. Yaa himee miti. Atammoo inni fudhachuu akka hin fudhatin akka waan jira achitti paartii deeggaree harmatti ammoo uummata Oromoo waan soba himeetti barreessiti. Dhugummaa kun. Bakka nan beekutti kun dhuga. Bakka nan beekutti. Kanaaf Ablamaan hin sobee jechuun. Ani amma akkasiin jedhe amma abba lamaan hin sobanii hin sobnee jechuun waan beeku ka barreessu waan beeku ka dubbadhu. Kanaafuu lammaa ija deeggar waan tolchi cufa. Koree giddu galeessatti gaafa murteessinu hundumtuu sagalee guutuudhaan kan murteessine kan mormi hin jiru kan yaada addaa qabates hin jiru. San immoo nama 52 ka ture ana qofa miti jechuudha. So bakka sanitti yoo hin himin yoo mormiin keessa jiraate waa wayitiifis yoo qabatan abba lammaan ammoo asitti irra deebi'ee isaanii cufatti guyyaa sun immoo dubbate kun hin jirtu an isaanii ida'amuun hin ta'u paartii kana haaressuun bifa kanaan merjeriin kun hin ta'u wanni jedhan suni walitti makuun kun hin ta'u ka jedhu yoo na jala darbe ani hin beeku garuu hin dhageenye. Kanaafuu atini wam qabdi barreessitee jechuudha. Koree hojii raawwachiiftuu keessatti Ablamaan gizee harka baasu pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa duraanii dhaattu walii ta'anii pirezidaantichi harka dheeressee baase Ablamaan ammoo harka gana baase. Fuul isa gubbaa ammoo reaction nu communication gizee barannutti communication is all about what you are saying waan ati itti mala akka ati itti miti jedhan. Akka ati itti suntu waa ibsa fuul isarraa reaction jiru. Oomuu ilaalte. Amma bakka san waan sun isaanumaan laalti malee bakka sanitti waan ati sargiti waan ani sargi interpretation ani waan kennu qaba ati waan kennitu qabda achi keessa seenuun waan nu barbaachisuun se'u. Kanaafiyyuu Ablamaa waan jira san waliin murteessee wanni nu uummatatti himee waan ati qubi hin qabne jechuudha. Akkasi. Ulfaadhi galatoome hin dabar garhaan kee dhumna waan dhuunfaa keeti. Atini abtaayee danda'a bakka bu'aa uummata Oromoo moo bakka bu'aa ODP'ti. An amma ODP keessa jiru. Nan qabsaa'ee ka dhufeef Oromoofi. Ani. Oromoon immoo filee nan fin. Anumatu ofii dhufe malee taayeen achi nu haadha godhee namni sagalee tokko naa kennin jiru. Ofii kiyyaa immoo ani
gaafan dura qabsoo kaabaa hootittis dabalamu gaafan hidhamus jarana isinii dhaqeetan isinii hidhama harkanaa kennaa jedheen gool. Garuu rakkoo Oromoo laalee akka lammii Oromoo tokkotti rakkoon Oromoo tun furamuu qabdii jedhee seenee jechuudha waan sana. So bakka bu'aa dhamoo miti ka jedhu bakka bu'iinsi akkaataa itti argamu hin beektu. Amma wannoodhaaf dhiyaattee yoo si filan akkasi filamta. So bakka bu'iinsa wanni jedhanii ani ODP ka dhufe kophaa kiyya qabsa'uurra Oromoodhaaf qabsa'u ofiifan dharraa qaba ofiifan yaada qaba mataa kee ni jira quuqama itti qaba. So waan kana immoo tarkaanfachiisuu ka danda'u jaarmaya kophaa kiyya miti namni tokko du'uu siin danda'a dhukkubsachuu siin danda'a. So jaarmaya wayii keessa seenuu waan barbaachisuuf jedhee yaade hambaasu immoo kana jedhee dhufe. Kanaafuu yes or no question at OPDO bakka buutu moo Oromoo bakka buutu? Maal jechuudha kun? Kan lamaan keessa fila paartii filosoofisaa gargara kiree fudhatte himta talleen takkaan jechuun fakkeenyaaf akkamitti ekskluziiv ta'a? Reefu amma akka jettetti paartii sana akka paartiitti waan keessan qopheeffatanii uummata gurgurtan. Bakka bu'ummaa jechuun maal jechuudha isiin adeemsite? Bakka bu'ummaa jechuun nama uummati filate bakka ofii buufati. Isaan ammoo uummati san hin filan. Jechuuni ODP bakka buutama Oromoo maal gaafattare kan? Jechuun kiyyini kan keessaa taa'ame. Maal jechuudha? Gizee iddoo asirratti follow up question dhibii waan qabu fakkeenyaaf atini yoo dhimmi wanni dhimma Oromoo ilaallata gizee react gootu kan comment gootu dhaga'een beeku. Maal jechuudha? Jechuun kiyyin fakkeenya gizee Oromoo keessa lafa Oromoo keessatti namni du'ee waa miidhamanii waa ta'anii aggressively gizee atini qortee barreessite waan kan mormitu fan argine. Yoo ammoo qondaalii mootummaa tokko gizee iddoo saayidii qabattee waan barreessitu waan argine Facebook tante follow tolchi fakkeenya si kaasuu danda'a. Yeroo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Abbaa Shimallis Abdiisaa Harmaa waa dubbatanii pirezidaantii likka naachoo itti afaan Itoophiyaa kanaan waa qortee turte. Gizee dubbii wayaa balamu simee rakkaatellee gizee difendi gootin dhageenna irda deebiin muummichi ministeera Abiy Ahmadis namoota gargaara ODP keessa gizee atiin jaalowwan kan keewwanne ittiin dhageen. Rakkoo ammoo naannoo Oromiyaa fuula gargaraa taate fakkeenyaaf gujii of fudhannam 400 wayidduu jira taaksii react gootin dhageenye. Gareen adda addaa uummata Oromoo irraa tarrab jechootiin barbaachisu kabar wayyaaneetu hin jedhamnu jedhanii dhageenna takka react hin goon. Kanaaf uummata Oromoo moo ODP jedhee si gaafate. Amma bakka sanitti addaan baasanii dubbii ilaaluun achi keessa beeke wayii jira. Daba jira. Akkasii ilaalanii Oromoo moo eenyuun jedhan. ODP wanni jedhan kun akka yaadatitti wanni inni qabatee deemu akka hin amanuttis akka immoo barreeffamee lafa jiruttis uummata Oromootiif maaliin godhaa akkamittiin godhaa ka jedhee qabatee jiru. ODP bakka bu'uu jechuuni miseensa ODP ta'uu jechuuni tootalii Oromoo dhiisuudha ka jedhee yaaduu jiraata. Kun cubbuu jechuudha daba. Gaafa kanaan durallee odoo jijjiirami kun hin dhufin Oromoo homaa dubbattee hin beektu kan namni kunis cubbuu. Mooyaallee yaadatta ati. Waan sun sirra dhaban yeroo amma mooyyalee dubbiin taate strongly uummata saayidii qabattee gizee du'a barreessitu qabna. Waan mooyyalee yeroo sodaa sun uummatillee kan pireessi godha boorana akka galataa gizee du'a mooyyalee irratti kaasa. Eegi ammoo ODP dabalamtee aangoo argatte completely ODP uma fight gootaa jedhan. Akkasii miti dubbii wanni ilaalamuu qabu. Akka dubbii ilaalamuu qabu. Amma dubbiin yoo mana kee keessatti waa dhalatan. Amma dubbiin yoo alaa dhufee nama alaatii waliin buutu akka gootu qabdu. Ammoo gaafa rakkoon keessa keetii as dhufu waan si dhibu qaba. Tokko lammaffaa gaafiin Oromoo deebi'uu qaba. Uummanni Oromoo rakkoo kaleessa keessa ture keessa bahuu qaba. Jedhee nama nani. Wanni kun immoo waan fedhaniif hin ta'u. Akkanumaan haa baanu innee waan qalbiidhaan akkanumaan kajeelleef hin ta'u. Waan barbaachisu qaba. Wanni barbaachisu maali? Waan barbaachisuun sabii san gargaaruutu hin jiru. Waan barbaachisu sabii nu qarqaaraa hin jiru hin jiru. Ammas ijaarama barbaachisa. Gurmaa'ina barbaachisa. Paartii barbaachisa. Oromoon kan caala akkam gurmaa'e isaaf taayye. Akka sabaatti uummata Oromoo caala gurmaa'in jira isaati amma. Laakkisan jedhaan jiru. Akka Oromootitti gurmaa'uu waan tokko ta'e gurmaa'insi beeka akkanumatti Oromoon onnoo ta'ee sabboonummaadhaan yaadaan afaaniin fedhiidhaan bakka tokko dhufuu miti. Kun waan sila formal ta'e structure formal ta'e institutionii jabaa gaafii kana kurfeessee definitionii itti kennee yooma eessatti akkamitti deebi'a akka jedhu. Institutionii jabaa jedhaman isaan itti kenne bitta. Institutionii uummati silaaftuu paartii humna tokkoon dhaabu humni tokko dhaabbachuun Oromoon balleesse. Isaan amma fakkeenya strong jedhaa isaan itti kenne bitta. Strong jettanii qabsoo sabaa waadaayyaa fuutanii bitta. Kanaafuu strong partiin dhibin Oromoon barbaadu kan. Laalka wanni jedhu jiru strong partii alaaka biraa barbaadamaa miti. Paartiin jabaachuu qabaa waan ta'eef.
paartiin nu qabnu kun jabina qabu qaba wanni hanqatu immoo jira jechuun yoo namni akka sanitti kalaalullee ta'e sun rakkoo beeti wanni kun jabaataa deemuu qaba jabaataa deemuuf immoo piriinsiipiliin paartii jira hawaan kana jabeessu hawaan kana tokkoffaa marii keessoo jabeessuudha waan silaa keessatti irratti faayitu wal goonu waliin dhimma amma silaati duratti kaaftu kan dhimmoota adda addaa wanni keessatti kaafu qeeqe walitti dhiyeesse baay'ee jira wanni kana goonuuf jaalli keenya yoo inni dogoggora raawwate dogoggorri inni raawwatu ka isaatii miti ka paartiillee ta'a ta paartii qofarratti illee dhumuu miti debee uummata miidha so akka akkasiin taane keessatti waan tolchinu qabu keessaa ammoo gaafa wannoo ta'u gaafa sibiratti waa ta'an gaafa namatti wajjin bobbaate namatti wajjin deemtu ammoo dhiibbaan haleellaan fagoodha isaa ta'u dhiyoodha itti dhufu nama immoo ati dhiyootti beektu nama riiba malee si wajjin hojjetu nama biraa miis interpreet godhee akka wayoggaa jedhu jechuun nama wajjin ooltu nama gaazexaa wajjin ooltu nama kaameeraa sii qabu kan sitti irra beeka nami fagoo jiru nami wayii tokko akkanumatti yookaan jibbarraa ta'uu danda'a hin beektaa feesbuukii amma jiru beekuus wallaaluus nami maqaas jijjiirratee maalis jedhee yoo maqaas qabaate waa wayii akkuma fee godhu nama ati sirriitti beektu kan hankaleessaa handheengaddaa hambara kaanii waan fe'uu ta'e ammatti garuu namni itti dhiyeenyaan amma humna isaa si wajjiin isaa rakkatu argitu namni kun dhugaa namni attaak godhu ati dhugaa isaa hin beektaa nami biraan beeku dhuguma isaatiif dhaabattee jechuudha. Akkasi. Warra gamma mormituuf kan cifaayu dhugum qaban jettee yaadda. Ani amma ofii kiyyaa beekutti Akkan. nama nani akkanumaan faarsuuf yookaan immoo akkanumaan dhiibuuf an godhan jiru jechuudha. So waan kana Yaa. diffendi godhuun immoo jaalala ofii hin barbaachisa. Isa nammoo akka paartiitti akka ODP'tti dammi san dur yaatan uummata Oromooti. Nu warri televezyiinii awudansi keenna wanni guddoon nu qabnu. Isanillee wanni san qabdan paartiin san qabsuuf saniif uummata Oromooti Oromoo qabdan. Koomii paartii uummata Oromoo irra dhufu akkamitti ilaaltiin fudhattu? Fudhachaa turtan bulmaata keessan keessatti? Akka maaliif fudhachuu dinna? Gaafii uummata Oromoo lakkoofne harkaa qaba. Kanaafuu Waan hojjennus koomii sabii san kennullee hin fudhattanii jechuudha. hin fudhannee. Armirratti waan waldhaa tokko barreeffama kan keessa baasee sii qabre. Sadaas 12 irratti girris maaltu dhibeette barreeffama barreessitu keessatti. Girrisi waan godhin beeki jetti. Waan isin galchin waliin rakkata. Akkasuma iyyeeyyisiisa. Jidduu kana ammoo muudamuuf kaafamu hoggansa ODP'tti jar waccisiisuu jira. Mee maalti jar dhibi? Jaalal moo jibbo ODP'tti? Akkas jar rakkisa. Maaf akkas booyuu jettee gaafatti. Nami gaafas koomenti san kennee ODP'n nam buuftu yookaan korsiiftu koomenti godhu uummata Oromooti. Yaa uummata Oromooti. Harki caalu uummata. Akkasiin Yaa. Amma bakki dubbiin irraa baddu achi. Ayya. Bakki dubbiin irraa baddu. Ayya. Uummata Oromoo miliyoona meeqa? Jechuun waanuma namni 10 namni 1,000 namni 2,000 akkasumaan kasunuu yookaan ijaarame ta'ee jedhamee ajandaan itti kenname. Inni oofu. Uummata Oromoo taree riiprezentaatiifi qaba. Uummata Oromoo bakka bu'aa fakkeenyaaf uummata Oromoo miliyoona 50 feesbuukiin fayyadama. 50 dhiisaa akka biyyaattu nam miliyoona 6 caalletti feesbuukiin fayyadama. Akkasitti herregama. Sun keessa uummata Oromoo riiprezentaatiif avreejii fudhattaa miti. Barreeffamati barreessitu keessa namni 3,000 koomenti kennee 2,000 yoo waan ati barreessitu sun irraa quuf hin qabne warri sun Oromoo bakka bu'eetta yaaddu ati. Oromoo bakka bu'ee ka jedhu tokkoffaa namni Oromummaa tanaa akka isheen itti ilaalamtu. Oromummaan kootiyyuu miti. Oromummaan afaanillee maqaayyuu miti. Safuu isaa duudhaa isaa fa'a hammatti. Waan siraa Oromoon hin jenne. Waan Oromoon jechuufi miti dhaga'uufu saalfatu. Wanni jedhu ani waan akkasii bakka bu'aa Oromooti jedhee amanuu hin danda'u. Namni waan saalfii waan maal jedha booranni waan akkasiiti. Waan araamuu qabuu babbadda. Waan fokkisu waan hin jira waan akkasii. Waan ceeraa fokkoo. Oromummaa waan ceeraa fokkootu. Waan akkanaa kan namni dubbatu. Oromoo bakka bu'aa intarestii Oromootiif faayidaa Oromootiif dubbatan. Yoo akkasirra maajooritiin Oromootu ceeraa fokkoon beektachuu bitta. Yoo namni kun sadii yaadisi kenna yaadisirra kennan baay'ee waan hordofuuf. Namni hedduun si abaara. Namni kun cuftii aganum si jibbi moo aganum ceeraa fokkoo Oromoo wallaalti moo womas barreesse sunti gizee tokko tokko.
waan sab kan tuqa yookaan sabaarsa. Waan saba tuqa. Haga qalbiin kee beeku. Waan saba tuqa. Ani hin barreessin. Fakkeenyaaf si kaasuu danda'a. Girrisaa. Girris shanee war mooraalii hin qabne, war yaadi hin qabne, war sagalee uummata dhabe. Etta walitti qabde jimluun walumaa darbatoo darbatu. Sun akkasuma. As keessa uummata Oromoo hin jiru. Sun amma namni akkuma siin jedhee sun namni waan jedhuuf waan dhiisu hin beekne waan lagatuu fi waan hojjetu hin beekne akka duras siin jedhe definishinii uummata Oromooti. Oromoodha yoo jedhe waan akkasii sun. Kanaanuu immoo kan nam tokkichi hokkudhan fa'aa hojii dama fa'aa waan adda addaa deebi'ee arrabsumatti oolu. Nama akkasii namni sun tokkoffaa maqaa isaatu maqaa Oromootiin haa ta'u malee baay'ee isa diinni illee godhuu hin danda'a beekati. Maqaa Oromoo boonaa jechuu danda'a, sabboonaa jechuu danda'a, leencoo jechuu danda'a, waan akkanaa jechuu danda'a. Namni kun eenyu anati beektu namaa go eenyu isaa kati beektu baay'een isaa ofiifuu dhokate ana hidhee asuu bahee an dubbatuu hin danda'in namni akkasii. Yaadi sun kan yaaduu uummata Oromoo hin jirette yaaddu. Yaadi nama qulqullootu hin jiretta. Yaadni nama qulqulluu akkasiin ta'u. Kanaafuu yaadi. Na loluu hin dandeetta. Na loluu hin dandeetta akkatti na loltu qaba. Si loluu hin danda'a akkatti si loluu qaba. Tun aadaa Oromooti. Namni garuu waan hin malleen kallattii saniin dhufu waan Oromoo iyyuu saalfachiisan dubbatu waan Oromoo iyyuu saalfii waan tokko yaada kennuut gubbaatti namni karaa adda addaatiin yaada kennuu danda'a. Kana marrabsiin jira waan hin taane dubbatiin jira. Ka dubbatsulleeni waanuma ta'etti sun fakkeenyaaf akkasitti barreessitu galuu fi diddaa akkasii jechuu danda'a. Kanaafuu nama gasgahaa yaada si kenna keessaa yaadi Oromoo hin jira jechuun xiqqoo. Yaadni Oromoo jira. Yaadni Oromoo fakkeenyaaf waan an jedhe irratti waan an godhe irratti bakka kana irratti tokko sababa kana kanaaf wanni kun rakkoo. Sababa kana yaadni ati yaadde akka yaadatitti isa yaaduu mirga keeti. Garuu immoo akka kiyyatti kun karaa kana Oromoo miti jedhee namni dhufuu hin danda'a. Garuu odoo dubbiseetu raawwatiin yaada silaa fuula tokko ta'u sumaa maxxanse an arraba 38 achi jalatti gannaqu odoo iyyuu laalin kana yaada Oromoo ta'ee takkaa yaadu takkaa naman. Kada barruuti jechoon dubbatte keessaa warroota maqaa Oromootiin qabsaan tokko irratti warri shunkurtaa afaanan gurguru jettee yeroo tokko dubbatte turte. Warri shunkurtaa afaanan gurgursuun nam qabsoo Oromooti urabba tokko ammaate ka tolu Oromoo ta'e ta'uu qabaatuuti nam sabaa fedha urabba'i. Ana shunkurtu gurgurtee dhana gas gabbuusuun in fakkaate lammeessoo akkas keetti taate isan ODP keessa waggaa si dabalate warra mani dhaama nam guure nam balleessa turu sun cuf keessa ODP sun hin jirti war suniin gantoota jechuun dandeenya. Namni fedhii fi faayidaa uummata Oromootiif lafa fagoo deemuu miti guyyaa tokkoyyuu guyyaa lamayyuu itti yaade itti dhiphate. Oromoo biraayis nu biraayis kabaja qaba. Garuu immoo akka duratti eennisan. Namni gaafa waan tokko mormus gaafa waan tokko deeggarus dirbaba Oromoon ittiin deemuu qaba. Yoo san keessaa bahe rakkoodha. Namni yoo si arrabse faarsuu hin dandeettu ati. Yoo si arrabse ati faarsuu hin dandeettu. In ulfaata jechuun atis nama waan ta'eef. Kallattii saniin wal arrabsitan jechuudha. Wanni sun waanuma akkasitti karaa san dhufe malee jibbarraa yookaan immoo gumaata isaan godhan xiqqeessurraa miti. Namni gaaf tokkoyyuu Oromoof jecha dheebuu oole Oromoorraa kabaja qaba akkasii yaan. Falaasamni nu qabnus yaan ittiin deemaa jiru ida'amuun kan jennu kun yaanni nama hundaatu gumaati nama hundaatu waan dhufe kana keessatti namoota har'a jiru qofa odoon ta'in namoota har'a hin jirre akka Waaqoo guutuu fa'a akka jaatanii fa'a kasaniin duraan akka Taaddasaa Birruu fa'a waan isaan godhanii darban itti teetuma dhufee asiin nu baasee inni aman. Kanaaf namni gumaata waan kana keessaa qabu namni qabsoo kanaaf gaaf lama gaaf sadii dheebuu oole beela'e rakkate hundumtuu Oromoorraa kabaja qaba nurraayis kabaja qaba. Kabajni sun agamma kabajni sun akkam agamma akkatiin kennin faardi fakkeenya shanii warreen kana yeroo baay'eetti fayyadamtaa garee hattuu garee maseen itti guddoo abaarta. Shaneen tuni qabsoo Oromoo keessa hoomuu gahee hin qabdu itti yaadda. Amma wanni akkuma dura siin jedhe ammas akkatti namni waa laala. Akkatti namni waa laala. Gaafiin Oromoo illee maalinni akkatti namni fireem godhu. Akkamitti deebi'aallee akkatti namni laala. Haa ta'u namni gaafa waan kanaaf deemu irratti akkan dura siin jedhe sun yoo achi keessatti miidhaan Oromoo ka gahu ta'e sila Oromumaaf waa gochuu keessatti
ana malee immoo an biraan jiruu ka jedhu ta'e. Adamma guyyoo yaada qabda mataa qabda mataa kiyyaan hin yaaddu ija kiyyaan hin gartu. So anamma Oromoof gaafa yaadu akkanatti fakkaatetti yaadaa jira malee akka namni biraa yaadetti hin yaadu. Kanaaf akkatti ibsitu akka hin jedhetti yoo hin ta'u kasiin jedhu jira. Karaa san deemuu baannaan ati diina Oromoo iyyuu miti jedhee namni Oromummaa sirra mulqu yoo jiraatu akkanumatti jechuun waanuma fakkeenyaaf gaafii akka na gaafattirra. Namni gariin gaafii kana gaafii hammaataa namni deeggaru gaafii jabaa gaafii ulfaataa isa gaafate kanaaf namni kuni ammeenya qaba isiin jedhe yookaan immoo gaafii laafaa isa gaafate soo kanaaf innis waa wayiiti dhiyoo kasiin jedhu ta'e toora kanatti yoo laaltu bakki sun rakkoo. Namni jeejimentaalii irratti hundaa'ee ana malee an biraan jiru jedhee namni sun rakkoo Oromootu isuma hidheetan mana. Namicha odoon ta'in yaadisaa yaalta. Yaada sallaalta. Yaadni sun yaada Oromootii miti. Yaada Oromoo toluu miti. Akka yaadutti. As keessatti waan Oromoon taane Oromoon miidhaan guddoon kan dhaqqabe bar bulchiinsa wayyaanee keessa. Warra miidhame keessaa tokko wayyaaneef ammoo namni ulee ta'e uummata Oromoo tumsiisa ture OPDO. OPDOon sun hagammaan gubbaa jirti. Bakka sanitti wanni an ofii kiyya deebi'ee ilaalee jira. Ofii kiyya an deebi'ee ilaalee jira. OPDOon wayyaanee fi ulee ta'ee jira an jedhu. Amantaa sun. Wanni allaalu jira. Wanni allaalu jira rakkoon gama saniin gahe miidhaan silaa gahe jira. Garuu immoo achi keessatti gaafa dubbii kana laallu odoo OPDOon hin jirre. Hoo jetteet immoo seenaariyoo biraa laalta. Otoo OPDOon hin jirre maal ta'uu danda'a laalta. Ammoo achuma san keessatti roorroo san jala taa'ee takkee nama rukuchaa takkees nama hidhaa sanuu gochaa ammoo waan godhamaa achi jalatti guddate immoo ilaalta. Tokko Oromoon rakkoon isaa tokkummaa dhabuudha. Hin beektu. Tokkummaa kana ijaaruu keessatti caasaan OPDOodhaan diriirfame caffeen Oromiyaa hundaa'e haalaaf waa jabaatu. Oromoo bakka tokkotti wal argisiisu waliif fidu caasaa mootummaa kana tolchuu keessatti waan duraan hin turin wanni kun tokkummaa Oromoo ijaaruu keessatti gumaata qaba. Gumaat godhuuf lubbuu nama gangaa nam gumaat godhuuf fakkeenyaaf namu beektaa waa tolchu dhageetta namu waa tolchu riiziin umuufi qaba beektaa waa midhaasuuf waa yaaltee waa illee balleessita. Fakkeenyaaf Oromoo ijaaruuf roolii isaan irra eegam katabataniiti malee balleessaan isaan uummata Oromoo irraan gaanguddoo jira. Siyyuu dabalatee jechuudha. Anamma isaan amma gaafa san humni isaan qaban ijaarama isaan qabaniin ofirraa yoo roorroo dhoowwuu hin danda'an roorroo jalatti garuu of ijaaranii ofillee guddisanii Oromoollee barsiisanii roorroo san cabsanii jiru jedhaman. Amma roorroo san irraa guutumaa guutuu bilisa baatanii? Roorroo san irraa bilisa baanee jira. Hanqina keessoo keenyatiin bilchina dhabuu nama keenyatiin wanni tokko wal hubachuu dhabarraa wanni dhufoo dhufe malee wanni diinarraa nu dhufu wanni gubbaarraa sii gadi akka kaleessaa nutti fe'an hin jiru cabsinee obbaafannee jira. Waan tokko asirra kaasanii jirarra deebiin yeroo baay'ee dhaga'i. Ani taa'ee danda'uudhaanii qabsaa Oromooti namganne hedduudhaa dabarseen qaba. Taa'ee wanni inni daayireektii OPDO seeneef iyyuu bakka OPDO tiimanidhaa keessatti siin jedhan basaasaa siin jedhan abtaayyaatu basaasa turte. Laal rakkoo guddaan waan kana. Kaleessa sitti himee jira. Namni barnoota ofii yuunivarsiitii irraa dhiisee odoo hanqina silaa wannoon qabaateen hiriyoonni na beekan jiru basaasuuf waggaa 10 ammoo wanni basaasan immoo maaltu jira achi keessa jechuun akkanumatti loojikilii yoo ilaaltu sila namnu gaafa maakalaawwitti qabamu namni dubbii dhoffatee achi darbu namumaa go kun sila odoon gaafatanii dhangalaasa anummaan basaasa siin jedhu kun omayyuu ofiifuu achitti fixeen deeme hin beektaa jechuudha. Rakkoon jiru maal namni yaada inni yaadu waa waliin simanne waa waliin taane yoo ati yaadde waa wayii si maxxansa yookaan gantuu siin jedhe yookaan basaastuu siin jedhe oo fedha Oromoyyuu miti siin jedhe waa wayii ilaalee yookaan akkasitti bakka akkasitti dhalatee warra akkasiitii siin jedhe. So kun akka rakkootitti waan borusiif ta'anis Oromoon laallatu qabu malee loojikumaan yoo laaltu. Akkasitti ofuma atu yoo laaltu. Jechuun waggaa tokko basaasee waggaa lama basaasee nan ga'u sila odoo basaasa ta'e wanni sun. Jechuun maal mee waggaa kana guutuu achi keessa basaasa maaltu jira. Kanaaf an basaasaa miti jedha. Akkamii yaadamaayyuu kun jechuun. Midhaaddu bakka dhibii kasatti maxxansan keessaa ETM saniin jedhan
ETM sun yadii gamteedhani jirtu ETM sun beektaatillee yoo haasa yada geette. ETM jedhani. Ayyee. Wanni jedhan suni anaa milkeessaa addisu. Ayyee. Wanni irraa ka'anii jedhanis akkuma dura siin jedhe waan nu jenne yoon tahin namni nuun faallaa jiru akkuma waa wayiititti waa wayii gurupiingii wayii tolchanii an deeman. Addisuus wajjin turre milkeessaas wajjin turre gaafa namni ibidda irraa fagoo taa'ee ibidda boba'u laalu nu keessa dhaabban. So jara lachuu har'as wajjin jirra waan irratti wal dhabnu hin qabaanna waliinis hin falmina. Garuu immoo har'as nuyi walii jaallan jechuudha. Gaafa akka namni fagoo dhaabbatee dubbatu sun gargar fagaachuu keessanillee niman kun hagam dhuga fakkeenyaaf. Takkan fagaan. Eegi tiim lamaan jaaramee yoo asii isaniyyuu wal qubiin qabdanii waan jedhanii jira. Kijiba kun warra gizaati nama waan lammaa sun barreessitu yaadse dhagaan faree dubban sun barreessitu Dr. Milkeessaan afaan Ingiliffaatiin none of us mata duree jedhu waayee barreesse. We have no moral ground to criticize lamma magarsa waan jirtu kirra waaqora jira. Yoo dhugumaan isanii lachuu walumaan jirtan kora illee walumaan ta'etan waan ati agarsu Milkeessaa marguu dadhaba. Milkeessaan argeemoon argine yaa namni kora tokkorra wajjin taa'e namni sagalee tokko wajjin dhaggeeffate akka waa hubatuu hin danda'a. Waan inni argine hin arguu danda'a. Waan inni hin argine immoo arguu danda'a. So korri sun waan sa'aatii dheeraa ture. Yeroo hunda namni on board hin ta'u. Wanni wayii qalbii nama fufuutus jirti hedduun waan tokko tokko. So waan an arge inni arguu dhabe addan ta'u garaagarummaan ta'u waan ani yaadeen inni yoo yaades jaallummaa xiyyaaf tasaa waan addaan kutu hin jiru jechuudha. Ammas nu jaala waliin mari'anna. Maali irratti akkam jetteeti ani maali ani ati maal jettee maaliif jettee waliin jenna jechuudha. Wanni guddaan paartiin keenya ittiin beekamu kana yaadanarraa adda ta'e waan ati jette diinummaan oromummaa walirraa mulquu jaallummaa walirraa mulquun hin jirtu jechuudha. Kanaafuu anaa fi Milkeessaan anaa fi Addisuun ammallee jaallummaa qabna ammallee wajjin jirra boruus yaada garaagarummaa qabaachuu hin danda'a. In dandeenya garuu immoo jaallummaan teenya hankaleessa ibidda keessatti tolfamte sun hin cabxu jechuudha kana. Agaa ceetanii aratti kiiloo seentanii akka Afrikaallee akka addunyaallee waa dansa hojjetanii qabdanii dhugaa hin alam jechuu hiyya. Agammoo san dhuftanii Oromoon gadadoon Oromoo baay'achaa dhufuut dubbatama. Fakkeenyaaf Gujii, Wallagga, Booranallee dabalatee lubbuun Oromoo guyya guyyaan baati. Akka ragaa dhiyoo as qabnutti Gujii keessatti sababa rakkoo nageenya ataakaroo isaniif warri maqaa abaawootiin socho'a warra abaawoo woboon bosoon jirsuun uumeeni nama hedduun du'uu dhageenya. Namni hagan gaduun amma isaan dhagaame yaa. Nama hagan gahuu miti. Oromoon du'uyyuu miti. Rifachuun isaa nu dhukkuba. Rifaatuun jeequmsa gaaf tokko dhalatuun nu dhukkuba. Haa ta'u immoo rakkoo saniif akka furmaata argatus waan goone guddaa qabna. Waan goone guddaa qabna. Gaafa duraatu I don't know yoo duuba deebitee yaadattu uummanni Oromoo waan waliin dhabe malee waan irratti wal dhabe hin qabu jedhee ture. Ammas waan tanaan hin amanu. Haa ta'u namni akka waa hubataan hin jiraate. Waan kun akka furamuuf namni biyya kana keessa seenuu hin dandeenye akka galu. Dirreen dimokiraasii akka bal'atu. Akka kun ammas inni gootan kanatti namni yaada qabu yaada kanan qaba imaammata kanan qaba tarsiimoo kanan qaba Oromoodhaaf anatu kaanirra wayya wanni wayyuuf kanaafi jedhee namuu akka dhiyeeffachuu danda'u. Oromiyaa keessatti rakkoon nageenyaa akka uumame siyaasi Oromoo jeeqamarraa gara minjaalatitti akka bahu waan goone qabna jechuudha. Garuu immoo gaafa kun banamu erga gaafa silaa dhukaasii barbaachisu kan hin dhukaasiin har'a immoo karaa nagayaa Oromoo qofa osoo hin ta'in kabiraatu Ogaadeen arguu dandeettaa galee jira. Nagayaan qe'een isaanii nagee qabdi. Bakka biraas galee jira. Akkasumatti nagaan jira. Keenya keessatti erga dubbiin dhumate erga dubbiin hoo rakkoon illee jiraate nagaan furamuu itti danda'u. Ganaa ibidda qabsiisuun sun baay'ee garaa nu nyaata. San immoo Oromoon eenyutu kanaaf gaafatamaa eenyu illaata. Isa mootummaa biyyi bulchitanii qaama fulan barbaachifne dhukaasuuma. Qaama lubbuu nama balleessuu jiru kontirool godhuma dadhabdan. Baay'ee gaafii gaarii amma kaafte. Amma caasa amma jiru kan eenyu akka gubbaan ture atis beekta. Oromoonis hin beeka. Saayikooloojii kamiin jaarate himaammata kamiin jaarate hin beekamu.
So eenyummoo namni bakka furtuu ture hin beekamu. Interestiin warra kanaa immoo maal akka fakkaatu hin beekamu. So waan kana qabattee even keenyummaanu waan kanaan dura siin jedhe waluu sodaachaa waluu amanaa caasummaan istiraakchariin nuyi ofii qabu dandeettiin inni qabu kutannoon inni qabu akka inni kaleessitti ture fedhiin faayidaa wanni inni yaada ture waan baay'ee rakkoo harka qabna jechuudha. Waan kana immoo akkasumatti akkuma waan fayyaa akkuma waan gubbaa haga jalaatitti waa hundi waluu wannoo jedhuutitti yoo kalaaltu ta'e rakkoon nu bira doon ta'e warra akkasiin ilaaluu rakkoo. No rakkooni yoo akkasiisan bira uummata Oromoo agi caasaan kun jiru agi warri dhiiga Oromoo dhugsuun angorran ka'e agi warri dabbara sun dabbisatti fufu dooti Oromoo akka jirtu jalqabumirraa kaasanii Oromoon iyya ture. Iyyan Oromoo sun guyyaa guyyaan ammoo nu gabaasaa ture. Nulleen dhageenne miidiyaa uummata Oromoo illeen dhageenne duutii uummata Oromoo clear taate jechuudha. Kanaafuu qaamni Oromoo hojjeessuu keessaa roolii qabuyyuu qaama keessan ta'uu amantan hattu maaliif gorsuu dadhabdanaaf taa'e. Amma wani ilaaltu gaafiin uummata Oromoo akka ammatti fireem goote kana moo miti. Laaluudhaan kun dubbii akka kana gagga'u akka inni blackmail gochuun ta'an laaluu barbaachisa. Gaafiin Oromoo maaliin Oromoon maal jedhu dhiiga Oromoo warra dhugaa ture dhugaa jennu maal jechuudha. Eenyu faadha wanni sun. Wanni kun waan qorannoo gaafatu waan sila alligeeshinii guddaa wanni kun. Akkanumaan hoo jedhan baay'ee bijjitaa'u baay'ee rakkoo akkanumaan jedhamuu qabu wanni ilaalamu qabu. ODP warra akkana hin jiretti namantu abtaa'e omree faaso. Akkamitti jedhu. Akkamitti jedhu. Namni rakkoo uume. Namni rakkoo uume hin jiru. Uummati ammoo himachuu jira akka baasee fakkeenya namni kun jedhee uummati koomii sanii kenna namni uummati qubitti qabedduu jira. Namni laala wanni tokko akkan dura siin jedhu. Ati amma deebii ilaala ammas. Namni intarastii dhuunfaa irratti wallaale. Fedhii dhuunfaa irra waan ta'e irratti walii bu'u. Waan san gaafii Oromoo godhee yeroo inni itti waliin abaaru argita. Achitti miti paartuma keenya keessatti wanni akkasii hin jiru. Waa wayiitii irra wal dhabeenna deebee dubbii hojimaataa godhee achirra siffite. Yoo dubbii akka kanatti ilaaltu ana bakka kana yeroo baay'een ture. Bakka kana. Olmoos waggaa tokko tureera asirra. Nama baay'eetu dhufe waliin dubbanne. Namni aangoo gaafatee jira. Namni kondominiyeemii gaafatee jira. Namni lafa gaafatee jira. Anaa kana jechuudha. Lakki akka kanatti hirree Oromoo waliin hin geenyu dubbiin akkaataan gaafiin kun itti deebi'uu danda'u. Eenyutu maali? Kan jedhu sun hundumtuu qormaata gaafata tarsiimoo gaafatettu achi gabbahee gaafiin Oromoon deebinee ka jedhee barreessu jira. Gaafiin hin deebiin garuu dhuga kun ani sobeesiin jedhan jiru. Dhuga eenyu abaluu maqaa namaa baay'ee gaarii miti. Dhuga. Inkaas maqaa nama kaasuun hin jirti. Gaafu gargaafatti yasi deebisaa fedhe. Fakkeenya wanni lubbuu nama dursan jirti fakkeenyaaf namni lafa maqaa yaamtan Gujii Boora Wallaggaa guyyaa namni du'u jira. Kanaaf amma assaayimentii itti deemnaan hin barbaachifti. Itti deemtanii yoo mumseenti. Halkanii guyyaa hojjechuu jira. Achirratti caasan keenya caasan gandaa caasan aanaa caasan godinaa ofii isaatiifuu waan kana keessa akka ajjeefame guute jechuudha. Kanaafuu jechuun itti deemu humni dadhabdanii warri sun hin dadhabdanii warra walaatanii sun. Amma warra san akkasiin jedhe hin dadhabdanii akkanaa namni hundumtuu beeka. Tokkoffaa dubbiin kun karaa nagaa akka furatu. Achirraa eessa duu keenya garanaa eessa duu keenya dubbiin kun eega danda'ametti karaa nagaa akka furatu. Lammaffaa immoo akkasiin jedhe caasaa waan kana olaantummaa seeraa ittiin kabachiistu. Asitti qofa odoon ta'in bakka biraas wanti ilaallattu jira. Bakki biraa karaa biraa. Jechuun bakki namni ilaalu bakkuma takka ilaalu. Bakka takka rakkoo namni yaada achuma deebisu. Dubbiin garuu achii miti. Wanti asitti qe'eetti illee eeggannu jira. Waan kanallee waan ittiin eeggannu qabachuun hin jiraata. Karaa biraallee wanti ilaaltu jira. Isallee waan ittiin eeggattu ilaalta. Rakkoo bakka biraa jirus ilaalla. San hundaafuu akkaataa inni madaalu. Yoo furaan deemeen bakka tokko irratti yoo xiyyeeffatte rakkoodha. Garuu amma humna keenya amma nu danda'ame gaafii rakkoo kana rakkoo nageenya dhiyaatti isaa ta'u kibbatti waan uumamaa jiru nu dhukkuba. Jechuun namni ana qofatu Oromoo wanni Oromoo taa'een dhukkubuu yoo jetteeti rakkoodha bee wanni sun. Anammas hin dhukkubu hin jedhu. Akkaataan itti hubattu garaagarii illee haa ta'u akkaataan firee miti goota adda adda illee haa ta'u si dhukkubasis. Maaliifuu wanni kun foon kee dhiiga keessiif. Nama biraas akkasuma laalu garuu immoo namni waan fedhu hunda godhuun immoo wanni si dhibu jira. Waggaa 10 irraa barra
akka har'aa kana ta'uu hin feene waggaa 10 irraa. Garuu immoo humni qabnu ijaaramni qabnu tokkummaan qabnu waan san nu goosisuu hin danda'a. Wanni hundumtuu akka qabu. Akka irra jirru kun immoo borutti kun seenaa ta'ee seenaa biraa keessa jirra jechuudha. Akkasiin ilaalaa yoo deemne malee hoopii qabdan jechuudha. Hoopii qabna hojjechaas jira. Hoopii qofaan otoo hin ta'in qabatamaatti. Midhaaddu gara kaayyoo rakkoo nageenya kanaa wal qabatee waan tokko kaaftee jira. Nageenya kan furuu fi agumniteennaa yaalii godhuu jiraachuu akka raaraan dhumatullee yaalii godhuu nutti himte. As keessatti amma akkuma Oromoo qabutti akka jedhamelleetti nama hedduun bal'isa akka irra mari'atamelleetti warra kana akka hin galle namni tokkoffaa tiriik yookaan waan siyaasaa taphatee isanidha ODP. Sun dhugummaadhaan. Kun bar akka nun tahin ofii fuulduruun beeka. Loojii komatu sittiin. Nu maal namaan jenna koottaa galaayen. Koottaa galaayen. Namni qaxxitaa kallattiidhaan Eertiraa irra dhufee Ardaayitaa galee leenjii barbaachisu fudhatee poolisii Oromiyaatti dabalamee jira. Ambiraa immoo ka gaafa san gaaralleen ture gaafuma nu galaayen san seenee achi immoo leenjisuutti seenee jira. Nu waan goone hin qabu. Maaliif ODP takkana godhee PDO takkana godhee akka namni galuun barbaadamu kun cubbuudha. Gaafa duraatu kootta namaan hin jennu ture. Dubbiin jiru garuu maal namatu maalirraa ka'ee akka ta'an hin beeku. Albee lamaan yookaan immoo waan lamaan taphachuu barbaada. Gama tokkoon annagaya fedhu. Gama biraatiin immoo ulee biraa immoo duuba godhatee waan akkasii ayyaatu jira. Of course kun nagaan dinne jechuun wanni jedhan sun dhara jechuun. Midhaaddu garduma jirram saatiin qabnullee waan nu yaalaa rifattee fi prosperity paartiin izeema waliin merjir ta'uu odeessuu jiran waan sun qabda. Kana oduu anis akkuma isin dhageettan dhagahee jira. Fibiirraa. Wanni achirratti deebi'ee wanni ibsi baheellee jira. Wanni akkanaan jirtu ka jedhu. Lammaffaa wanni sirriitti ilaalamuu qabu jira. Sagantaan keenyaaf sagantaan isaanii akka samiif lafaa adda fagaata. Warri waan lammummaa malee waan amma saba jedhu kan dhaga'uun barbaannu waan jedhu jira. Wanni akka sagantaatitti qabatanii isaan lafa kaayatan. Toora kanatti akkanumatti merji goonaa. Wanni jedhan rakkoo. Maaliif wanni irratti merji goona. Sagantaa baafannisan, imaammata baafannisan, tarsiimoo baafannisan, dambii ittiin buluu baafannisan. Achirratti wanni sun gaafa duraatu mariifuu taa'ufu. Wanni sun hagam walitti dhiyaataa, hagam adda fagaataa sallaaluun barbaachisaadha. Amma wannoo keenya kana dambii keenya kana maxxaneetu nu biran dhufu. Akkuma dheengadda mirkaneessinetti gala dambii isaallee imaammata isaallee wannoo sagantaa isaallee. Ammuma kanatti yeruma kanatti wanni sun ta'ee jedhameet yaa'u achi dhattee maalii jedhanii wanni ittiin bilaakmeeyil namni ittiin wal godhu. Sun malee kun dharati midhaaddu hadabaru kan eegisiin dhartaasummaa findaa. Amma olmas waggaa lamaffaa deemuu jirtanii qabsoo sabiitti isan keessa gaafii joomata Oromoo hin deebifne nageenya Oromiyaa iddoo jeequmsa jira. Waan yaaltanii qabdan jeequmsa jira jeequmsi mormaan. Filannoon ammoo yaayyuu santi dhiyaatti. Paartileen hedduun isa nyaachuuf teettee wal qindeessuu jirti. Uummata Oromoo irra sagaleen argannaa jettanii yaaddu immoo waan jettanii yaaddu. Laalamma dubbii rakkoon bakka kana jirti. Tokko gaafii Oromoon deebifnee an jedhu. Gaafilee ijoo siin jedhu. Gaafilee ijoo ka deebifne jiran. Gaafii ijoon Oromoo maalinni yoo naan jette naan. Namni biraa akka biraatti fireem godhuu danda'a. Gaafiin Oromoo ijoon Oromoon bilisummaa argate, dimokiraasii argate waan barbaade ofii isaati. Waan barbaasaba bedhe feek namni dhamuu jiraaf saayyaa gamma. Waan yeroo hin qabneef malee. Namni yoo seera cabse. Ani isin hidhames. Ati isin hidhamte. Seera eeguun dirqama. Kun biyya birattuu biyya kamittuu akkasuma. Inumaayyuu biyya kanatti namni seera cabseet odoon gaafatamiin afaa jira malee seera yoo cabsan akkas. Paartilee biraatiin wajjin immoo ka jiru. Nuyi uummata Oromootiif waan hojjenne qabna. Waan hojjennu eenyus qabna. Waan kana itti himan. Namuu dhufee ni mata sagantaa ofii. Waliin dorgomna. Waliin dorgomna. Oromoo waan barbaade abbaa barbaade filata. Oromoon nu malee nama biraa hin filiinii hin jennu. Ammoo gaafa dhumaati Oromoon nu filatettanii yaaddu akkamitti ilaaltu? Abdii qabdu guutuu jechuun filannoo 2020 injifannettanii full confident taatu. Maal jechuudha gaafiin akkana? Gaafiin akkanaa bee ofiifuu nu filatettanii yaaddu jechuun maal jechuudha?
Nuun filatu inni akkamitti itti deemu. Gaafi Nuun filatu inni kayaannu yaa sagantaa maa bafan. Egaa nuun filatu inni kayaannu maaliif ani qophii filannoo goonu. Jechuun sun bar jalqabumarraa akka yaadamni isaa dogoggora yaadamni akkana. Nu filataa hin mo'annaa. Nu qofa miti bar namuu mo'adhaa na filataa jedhetti dorgomu nu qofa doon ta'in. Namummaan beeziin isaa Oromoo keessa illee ta'in gaafa sagantaa isaa baasee dhaqu akkas. Nu immoo Oromoodhaaf wanni nu qabannee jirru. Agammaatittis hanqina qabnu wajjinu rakkina dogoggora uumne wajjinu laallee wanni nu Oromoof goone. Oromoon san laalee waan ammas harka qabnu Oromoon laalee itti mannee namuu wajjinuu dorgomne hin mo'anne inni qabsoo goone. Rabbi san gargaare. Daawwattoota qophii keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gaaffiif deebiin qondaaloo DP Abtaayyee Danda'a Reedoo akkasumas Abba Liiban waliin goon kan fakkaatu ture. Abtaayyeen yeroo qabirraa qusatee waajjirri isaan na yaamee haala midhaagaa ta'e waan gaafachuuf waan naa deebisee fi ulfaadhu galatoomii jennaan torbaan keessummaa wal fakkaatu qabannee dhiyaanna. Jiraadha. Abtaayyee ulfaadhi galatoomii.